Miidiyaa Dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromooti. Miidiyaan Dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo haala yeroo kan waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiruu fi hojii jaarmiyaa Dambalii yeroo yerootti kan isiniif ibsudha. Har'a immoo oduu fi ibsa ajaja olaanaa ABO WBO irraa kenname isiniif dubbifna. Kan isinii dhiheessu ana Umar Mahammadi. Amma gara oduutti. Oromoon bara baraan waaqa uumaa isaa walitti dhufee galateeffata. Oromoon kallattii jiru hundaa bahee irreeffata. Walloo haga Mooyaalee, Najjoo haga Cinaksan, jiddugala Oromiyaa fi iddoo hundaa walitti dhufee gammachuun waaqaaf galata galcha. Bara hedduu dura handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee iddoo Dolooloo Biddeenaa jedhamutti irreeffataa ture. Eega sirni gadaa Oromoo sirna gita bittaa Habashaatiin cabe Finfinneetti irreeffachuurraas ugguramee ture. Garuu qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo godheen bara sadan kana Finfinneetti irreeffachuun dandahamee jira. Har'as jechuun onkololeessa 2 bara 2021 sanbata xiqqaa Oromoon golee mararraa dhufee uumaa isaaf galata galchaa oole. Dhiibbaa fi gufuun humna phiiphiitiin godhamus qeerroo dhorkuuf hin dandeenye. Uummanni Oromoo miliyoonaan lakkaawwamu bahee biyya abbaa isaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee walakkaatti dhiichisaa oole. Firri qabsoo Oromootii fi ummatoonni kuush hedduunis gammachuu Oromoo kana qooddatanii jiru. Qeerroon Oromoo walgahee fedhii fi yaada isaa bifa adda addaatiin ibsataas oole. Roorroo sirni biyya bulchaa jiruus afuura ol kaasuun balaaleffataa oole. Dhaadannoowwan qeerroon dhageessise keessaa muraasni nuti Oromiyaadha malee Itoophiyaa miti. Oromiyaan biyya of dandeesse tahuu qabdi. WBO wajjin hiriirree mirga abbaa biyyummaa keenyaa ni mirkaneeffanna. ABO fi Oromoo gargar baasuun hin dandahamu. ABO'n Oromoof qabsaawe, qabsaawotaa fi hoggantoonni dhaabaa hidhaa jiran haa hiikaman. Marroon goota keenya, sanyiin goota keenya, Abiyyi diina Oromooti. Naafxanyaa waliin walitti hin hidhaamnu. Nuti of dandeenyee jiraannaa fi sirna naafxanyaa durii ni balaaleffanna kan jedhu dhaadannoo qeerroon dhageessisaa oole keessaa muraasa ture. Irreechi Finfinneetti oole mormiidhaan kan phiiphii mataa gadi qabachiise tahee mul'atee jira. Guyyaa boruu sanbata guddaa onkololeessa 3 bara 2021 immoo magaalaa Bishooftuu Horoo Arsadeetti irreechi bifa adda ta'een ni gaggeeffama jedhamee eegamaa jira. Irreecha kanaaf Oromoon Finfinnee irraa gara Bishooftuutti imalaa jira. Imala kana danquuf murni phiiphii karaa bakka 3tti akka cufe dhagahamee jira. Ta'us garuu humna qeerroo kan ittisu jira hin fakkaatu. Qeerroo fi qarreen Oromoo saba cunqurfamaa fi uummata isaa Oromoof akkasumas qabsaa'ota Oromootti gammachuu hedduu horus warri garaaf jiraattuu fi naafxanyoonni jibba Oromoo qabdu immoo naasuu jabaa keessa galtee dhiphachaa jiraachuun ishii mul'ataa jira. Dhaamsa irreechaa bara 2021 ajaja olaanaa ABO WBO irraa kenname. Hunda dura baga ayyaana irreechaa kan bara 2021 isiniin gahe waliinuu nu gahe jenna. Guyyaan kun guyyaa hawwamaa fi kabajamaa Oromoon onaa fi ollaan reeraa fi dheedaan walitti bahee malkaa bu'ee coqorsa jiidhaa qabatee miyuu ciiccootti naqatee buna qabatee waaqa uumaa isaa kadhatu waan ta'eef namni guyyaa har'aa jireenya isaa keessatti ayyaana kana lubbuun dhaqqabe horaa bulaa tahuu isaa baree waaqa kan har'a nageesse kan bara dhufuullee madhaa maatii tiyya waliin nagayaan nagahi jedhee kadhatudha. Baga waaqni uumaa nu hunda lola hamtuu diinni nurratti lallabe irra aannee biyya abbaa keenyaa dhuunfachaa ayyaana kanaan nu gahe yeroo irreechaa bara 2021 ayyaaneffannu kanatti birraan dhufu kun Oromoo fi saboota hundaaf birraa barii kan qabsoon bilisummaa Oromoo xumura argatee bilisummaa keenyaan itti guduunfamu akka ta'u akkasumas bara uummatoota cunqurfamoo marti sirna cunqursaa fi ukkaamsaa phiiphii jalaa itti bilisooman akka ta'u hawwii qabnu maqaa miseensota ABO WBOtiin ibsanna. Ganna darbe keessa uummatni Oromoo akkasumas cunqurfamtoonni martii qabsoo hadhooftuu gaggeessaa turaniin milkiilee boonsaa galmeessaniin mootummaan phiiphii farra uummatootaa fi shororkeessaa tahuu hawaasni addunyaa akka hubatu qofaa osoo hin taane raayyaan ittisa biyyaa kan humna guddaa gaanfa Afrikaatti qaba jedhamu caasaan isaas ta'ee qaamni isaa haleelamee caccabee milkiilee argaman kanneen galmeessisuufis uummatni Oromoo fi ummatoonni cunqurfamoon wareegama gosa hedduu baasanii jiru. Addatti ammoo uummanni Oromoo bilisummaa isaa goonfachuu fi biyya isaa irratti
ajajaa tahuuf qabsoo finiinsaa tureen wareegama ulfaataa baasee jira. Daa'immanii hanga dargaggoo hawwanii fi abbootiin qabsoo kana keessatti lubbuu isaanii dabarsanii kennaniiru. Waggoota sadan darban keessaa qabsoo hadhooftuu waraanni bilisummaa Oromoo miseensotni dhamaandhelee ABO WBO fi warraaqtonni qeerroon geggeessaniin wareegamni ulfaataan baafamee injifannoo galmeesseen qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa ol aanaatti ceesisee jira. Mooraan diinaa caccabee walgaarreffannaa fi waldhabbiin akka hudhaman taasisee jira. Mooraan diinaa haleellaa irra gaheen wal mormii walii isaanii gidduutti uumameen laamsha'uun sadarkaa suphamuu hin dandeenye irra gahe. Phiiphiin qabsoo ummatootaan dura dhaabbatamee shakkiin malee akka duratti ajajaa bittaa isaa itti fufuu kan hin dandeenye tahuun mirkanaa'e. Kana waliin qabsoon ummatootaa Phiiphii irratti adeemsifameen Phiiphiin mootummaa farra ummatootaa kan gaafilee ummatootaaf deebii kennuu hin dandeenye tahuu ifa gochuu danda'uun injifannoo argame keessatti ida'ama. Mootummaa farra ummatootaa kana jabinaan dura dhaabbachuun karaa irraa maksuuf tarkaanfii ABO WBO'n bara 2021 keessa fudhate keessaa inni duraa kora guddaa gaggeeffachuu ture. Korri kun rakkoolee bara sadan darban keessa nu mudateef furmaata kennee ka'e. Rakkoo jaarmiyaa siyaasaa fi waraanaa eega miseensota shanee gumii sabaa ABO duraanii gara Finfinneetti galanii booda qabsaa'ota bakka sadiitti qoodee ture. Amma bakka tokkotti deebisee tokkummaa qabsaa'otaa itichee jira. Diinni akka korri kun hin geggeeffamne bakka koraa kanatti lola banus ilmaan Oromoo qaroo dachee Oromiyaa keessatti lolachaa kora geggeeffachuu danda'uun qabsaa'otaa fi ilmaan Oromoo biratti seenaa boonsaa tahee galmaa'ee jira. Kora guddaa boodas hoggana waaltawaa jalatti duula maqaa gootota Oromoo gameeyyii geggeessuun milkii ol aanaa galmeessuun qaamuma milkii kora kanaati. Har'a WBO'n dachee Oromiyaa bakka hedduu dhuunfatee of dura tarkaanfachaatiin jira. Qabsoo kana keeka dhaabaa irratti hundaa'ee raggaasuu fi murtiilee jajjaboo wareegama ulfaataa nama gaafatan dabarsuun qabsoo bilisummaa Oromoo fuula dura furgaasan irratti hundaa'uudhaan lafa kaahes diinaa fi farreen mataa gadi qabachiisaa jira. Gartuun gollicha dheengee faarsaa bahan kan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguuf hojjechaa turan biyya keessaa fi ala keessatti saaxiluun diina waliin hojjechaa jiraachuu isaanii kan ifoomse ture. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoon alatti gargaarsa homaatu hin qabne qabsoo ofirratti hirkannoon adeemsifamu kanaan diinaa fi gufuulee qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatan of duraa mancaasuu irra darbee caccabsuu danda'uun injifannoolee ganna darbe keessa argaman keessatti galmaa'u. Of duras diinnii fi farreen ciisanii buluu jennee hin eegnu. Gochaa farrummaa bara 2018 irraa eegalamee bifa dhokataan dinagdee qabsaa'ota dirree irraa kutuun akka qabsaa'oti dirree agabanii harka kennatan yaalamee fashaluu isaas gaafii fi deebii gollichi dheengee OBN irratti ibseen mirkaneessee jira. Ammas qabsoo ofirratti hirkannoon gaggeessinu daran jabeessuun miseensotaa fi deeggartoota qeerroo bilisummaa Oromoo fi sabboontootaan hubatamee qabsoo addaan hin cinne adeemsifameen akeeka farreenii fi gufuulee caccabsuun fashalsee qabsoon bilisummaa sadarkaa ukkaamsuun hin danda'amne irra gahamee jira. Eebbi waraana bilisummaa Oromoo dirreelee Oromiyaa mara keessatti gaggeeffamaa jiran hundis egeree Oromoof abdii guddaa akka ta'an shakkiin hin jiru. Dhaabbatootni mirga namoomaas qabsoo finiinaa jiru keessatti hammeenya gara jabina Phiiphiin raawwatamaa jiru gabaasuu akka jabeessanii itti fufan dhaammanna. Mootummaan Phiiphii farra dimokiraasii fi shororkeessaa tahuu bal'inaan akka ibsamu kan taasise qabsoo ummatoota adda durummaan ammoo qabsoo ummata Oromooti. ABO'n hundeeffama isaa irraa kaasee hanga ammaatti tokkummaa Oromoo gadi dhaabuu fi dhugoomee akka mul'atu taasisuu irratti bal'inaan hojjetee jira. Akeekni eebbifamaan kun akka hin dhugoomneef diinni gufuulee hedduu uumaa fi garaagarummaa xixiqqaa afarsuun tokkummaa Oromoo diiguuf yaaliin godhames akkuma akeeka isa biroo maseenfamee jira. Keessattuu ganna dabarsine kana keessa tokkummaan Oromoo akka urjiitti ifee mul'atuun isaa diina hundeedhaan raasee jira.
Qabsoo bilisummaa ABO WBO'n durfamuun tokkummaan mirkaneeffamee jira. Galanni kan qabsaa'otaa fi sabboontoota Oromoo haa ta'u jenna. Har'a Oromoo adda baasuun gonkumaa sadarkaa hin danda'amne irra gahamee jira. Uummanni Oromoo tokkummaan hiriiree akka biyya isaaf falmatu dandeessisuuf hojii hojjetamee firii boonsaa argamsiise. Kanaaf galatni kan qabsaa'ota wareegamtootaa fi uummata keenya tokkummaan socho'uun falmatuu danda'eeti. Kunis injifannoo ol aanaa qabsoon galmeessite.